Nagaan kun jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Maqaan koo Shuumii Garbicheen jedhama. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti DHIS2 ispeeshaalistiidha. Guyyaa har'aa qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe yommuu DHIS2 fayyadamnu biroozarii keenya irratti kaashiiwwan jiran akkamitti kileer gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Isa kana gochuudhaaf maal goona? Isteeppiiwwan gurguddoo 2 hordofuudhaan hojjechuu ni dandeenya. Ammaa fi baay'eetu jiru meetodiiwwan. Isaan keessaa garuu guyyaa irraa kan nuti ilaallu wantoota lamaan ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa biroozarii keessan bantanii biroozarii DHIS fayyadamtan kamiyyuu bantanii yuuzarneemii fi paaswoordii isinii kenname konneekti gochuudhaan saayiniin gootu. Yuuzarneemii fi paaswoordii keessan erga galchitanii gara daashboordii mataa keessanii isiniin keessa kaashii keenya kileer gochuudhaaf akka aappii tokkotti DHIS2 keessatti intigireet godhamee jira. Isa sana argachuudhaaf gara mirgaarra bakka aappiiwwan itti lood gochuu dandeenyu san gaafa isin tuqxani gara gadii yoo barbaadan sarchii gochuu dandeessu. Yoo barbaadan garuu xiqqoo gadi siqxanii biroozer kaachi kiliinar kan jettu jirti. Ishee sana yommuu filattan armaan dura kaashiiwwan lookaal stooreejii keessan irratti stoor ta'ee jiru yookaan verዥiniiwwan duraan fayyadamaa turtan irratti kaashiiwwan jiran qabatee dhufa. Isa sana wantoota haquu barbaadnu sana yookaan wantoota select goonee kileer gochuu barbaadnu sana kan filatamu yeroo baay'ee select all kan jettu sanadha. Select all kan jettu sana yeroo tuqxani kaashiiwwan armaan dura stooreejii keessan irrattis akkasumallee indeeks wanti godhamanii jiran hunda isaanii select isiniif godha. Sana booddee kileer all selected item kan jettu kana yeroo tuqxan maal ta'a? Kaashiiwwan dura qabatee jiru kileer isinii godha jechuudha. Kana jechuun kaashiiwwan dura biroozarii irratti qabatee jiru san remove gochuu dandeenyeerra jechuudha. Inni garbiraan isteeppii makana argachuudhaaf yookaan immoo biroozarii keenya ammas kileer gochuudhaaf amma immoo gara seetingii biroozarii keenyaa deemnee maal gochuu dandeenya? Gara gadiirra delete browser data kan jettu jirti. Seetingii biroozarii keenya. Biroozariin kamiyyuu seetingii mataa isaa danda'e waan qabuuf jechuudha. Delete browser data kan jettu kan yeroo tuqxan yoo barbaadan beezikii irra jira wantoota lama jira. Barbaadan immoo advance kan jedhu jira. Advance irra yookaan beezikii irra haa ta'u inni murteessaan bakka kana time range yoomii kaasee daataawwan biroozarii san irratti seef godhaman balleessuu barbaada kan jedhu san fakkeenyaaf all daataadha yoo ta'e yookaan biroozarii san fayyadamu erga kaasnee hanga ammaatti kan jiru balleessuu kan barbaannu yoo ta'e all time kan jedhu sa'aatii tokko dura sa'aatii 24 keessatti kan fayyadamne torbee tokko kan fayyadamne torbeewwan 4 kan fayyadamne isaan kan filachuudha. Kana jechuun biroozarii keenya irratti DHIS wajjin kan wal qabate yookaan kaashiiwwan biroozarii sana irratti banne haquu gaafa barbaannu jechuudha. Fakkeenyaaf kan recommend goonu all time kan jedhu sana all time gaafa gootanii biroozarii irra itemii meeqa akka seef ta'ee jiru daawunlood histiriin illee akka badu kaachiiwwan yookaan kuukii irratti kan qabamee jiru kaashed image and file meegaabaaytii meeqa akka ta'e bakka kana kan isin eeggachuu qabdanii paaswoord kan jettu sun paaswoordiiwwan seet gootu yookaan seef gootanii fayyadamtan qabdu yoo ta'e isaan sana tiik kan jettu sana antii gochuu qabdu. Maaliif paaswoordiiwwan maashina keessan irratti seef gootanii fayyadamaa jirtan akka hin dhabne yoo barbaadan ishee kan antii gootu. Sana booddee delete data kan jettu kana gaafa tuqxan maal ta'a jechuudha? Kaashiiwwan biroozarii keessan irratti qabamee jiru haquu dandeessu jechuudha. Inni garbiraan cheenjii baruu yoo barbaadan keessumaa biroozarii duraan kaashii qabatee jiru sana baruu yoo barbaadan ammas seetingii matti deebitanii new incognito window kanas bantanii fayyadamuu dandeessu. Kana jechuun akka biroozarii haaraatti jechuudha kan inni nuuf banu. Ishee san control shift n jettanii short cutiinis ilaaluu dandeessu. Isa kanarratti gaafa wanti jettanii kaashiiwwan dura biroozarii dura
fayyadamtan sanarratti isa qabatan guutummaatti akka biroozarii gara birootti kan inni fudhatu ishee kana inkognitoo ta'uu ishee gara mirgaa irratti kaa'a. Kana jechuun biroozarii keessatti biroozarii gara biraa gaafa fayyadamu jechuudha. Haala kanaan cheenjiiwwan yeroo jiraatan keessumaa DHIS wajjin wal qabatee faasilitii fayyadamaa jirtan irratti cheenjiin garaagaraa gaafa raawwatamu yookaan jijjiiramoonni yoo jiraatan kan isin baruu dandeessan yoo kaachiiwwan jiran sana kiliir gochuu yoo qabaattan jechuudha. So haala kanaan kaachii keessan kiliir gootanii cheenjiiwwan jiran isiniin qaqqabuu danda'u jechuudha. Ulfaadhaa.